Sabni dukkana keessa deemee ifa guddaatu ba'eera. Mootiin qajeelummaan beekame Yesuus dhalateera. Afaan raajotaan dubbatame inni dur kakatame amma kunoo kan raawwatame misiraachoon labsame. Hundumtuu gammadaame furiitu nuuf argame. Fuuncaan nurraa hiikame daabiloostu hidhame. Duuti nurraa kaafame diinni na'ee wargame. Yoo isinitti dhaga'ame ililleen jajadhaame. Falmaa dhugaa hangafa nagaa mootii waaqaaf lafaati. Iji isaa bakka hundumaatti arga abbaa bara baraati. Amaanu'eel jennee faarfannaa waaqni nu wajjin jira. Aarsaa galataa isaaf laanna. Haga'u teessoo isaa bira gurguddoota qaanessuuf jecha wallaalota fo'atee nutti kenne hojii mana isaa luboota nu godhate. Gamoo dhiisee godoo dallaatti gad deebi'ee dhalate abbaan maal nu mararfata kan akkas nu jaallate. Golgaa du'aa kan nurra ture nurraa tarsaafameera. Erga Yesuus dhufee nu furee birmadummaa arganneerra. Kan nu lole baroota dheeraa seexanni qaana'eera. Qabaa hormaa jalaa baaneerra bilisummaa arganneerra. Bakkalchi barii as ba'eera. Dukkanni nurraa cala'eera. Amaanu'eel nuuf dhalateera. Gammanneerra. Misiraachoo himnaa. Egaa si'achoo hin ta'u yaadni diinaa mogoleen daabiloos ni laafe. Tarsiimoon isaa karaatti hafe. Kan keenya dukkanni ni fe furii biyya lafaatti dhufe. Afaan raajotaatiin inni dubbatame raawwateera. Kakuun raawwateera. Yesuus dhalateera. Ifa guddaa baasee tiksoota dammaqsee lafa raasee waaqaaf lafa raasee maqaa isaa ol kaasee kan nuti eegaa turre baroota lakkaa'ee as ba'eera. Kiristoos nuuf dhufeera. Daabiloos kufeera. Uleen mootummaa isaa harkatti qabatee as ba'eera. Dhugaan as ba'eera. Diinni qaana'eera. Abbaa bara baraa falmaa hangafa nagaa waaqa jabaa maqaa baay'ee qaba. Humni mootummaa isaa gurmuu isaarra jira hin sarbamu. Mirgi isaan sarbamu. Yesuus ajajamu. Nagaa koo hin daganne baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka warra alaatti 2016 akka kan keenyaatti 2008 nagaadhaan geessan. Ameen. Utuu waa'ee dhalootaa dubbadhu yaadi tokko keessa koo dhufe. Miidiyaa irraa hin hordoftu yoo ta'e yeroo darbe warri alaa yeroo ayyaaneffatan richiitii kaalorii adda addaa qabu dhukaasanii gammachuu isaanii ibsaa turan. Asuma biyya keessatti illee argaa jirra. Namni uffata haaraa uffachuudhaan, nyaachuudhaan, dhuguudhaan, fira isaa bira deemuudhaan, wal dubbisuudhaan ayyaana kana ayyaaneffataa jira. Kan kiristiyaanaa garuu addumatti kan inni ta'uu qabu dubbii dhoksaa tokkoon isinitti himee darbaa. Yesuus Kiristoos keessa keenya keessatti har'a haa dhalatu. Ameen. Namni baay'een garaa isaa keessaa hafuura Waaqayyoo hin qabu, mana isaa keessaa Kiristoosin hin qabu, ofirra dabarsee gara waan biraatti geessaa. Na bulchaa haadha manaa koo dadhabdeetti cineensutu qabatee haa boqottu mana kanannaan siif iddoo qabnu darbi jedhanii ofirra dabarsan. Kiristoos mana kee dhufee sagalee Waaqayyoo irraa akkas jedha. Balbal dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhagee anaaf banu yoo jiraate ittan seenedha. Har'as Kiristoos keessummaa fakkaatee gara mana keetii dhufee waan addaa si keessatti hojjechuu barbaada. Silaa mana isaanii urjii ulfinaa kan naqu, silaa mana isaanii gurguddoonni kan naqan gara godoo dallaa, gara siree horiin irraa nyaattuutti ulfinni Waaqayyoo asitti darbe. Mana keessan irra ulfinni Waaqayyoo hin darbin. Ameen. Bara dhaloota gooftaa mootummaa Roomaatti ture. Awugisxoos mootichi nama walitti guure. Biyya Roomaa kan jiru hundumtuu hacaafamu, maqaan nama hundumaa qalamaan qabamu jedhee abboommii baasee guyyutuu biyyaatti rabse akka caafamaniifis nama hundaa kakaase. Yoseefis caafamuudhaaf Maariyaamii wajjin ba'ee Galiilaa keessaa ka'ee Beetleheemiin ga'e. Maariyaam ulfa turte, deemsaanis hin bututte, utuma achi jiranii jiidha'umsaa guutte. Aduun sababa dhi'eef wanta godhan dhabanii iddoo bultii barbaacha nama gaggaafatanii. Kan oo'eefis hin jiru hunduu itti qoosanii, fagootti godoo dallaa itti agarsiisanii.
iddoo bultii waan dhabdeef godootti gortee teessee gargaarsa waaqayyootiin erga Yesuusiin deessee siree nyaata horiirra wayyaadhaan martee keessee yommuu sana dhalate inni bulchu biyyicha ifa guddaan nu bayyaa namoota ilaalchaa amma walaba baane jabaadhu waliin jechaa gara isaatti dhiyaadhaa harka fuudhii baattachaa deemsa dukkana keessaa wallaallee qaqqabanne Yesuus keenya dhufnaan ifa guddaa arganne maqaan mucaa dhalatee Amaanu'el jedhame kunis dursee raajotaan nama hundaatti himame hiikaan isaas waaqni nu wajjin jira eegaa jedhame kana booddee waaqarraa ergamaa tafeerame labsicha akka labsuuf guutuu biyyaatti ergame tiksoonni horii eegan yommuu itti dammaqanii naasuu guddaa qabate ifa sana erganii ilmi nuuf argameera mucaanis nuuf dhalate waaqa biraa dhufuusaa mootichi sin hubate kun na caaluuf jirtiire jedhee yaadaan gubate amma najjeese jedhee irreesaa ol fudhate mucichi homaan taane inni humaa dubbate yommus mucaa kan ture Yesuusuma guddate har'a sammeenya yaadii daa'ima kan rakkisu karoora isaa waaqayyo karaatti hambisu አሜን በጨለማ መንገድ አካይ ጠፍቶብን የኛ ኢየሱስ ሲመጣ ታላቅ ብርሃን ሆነልን የተወለደው ልጅ ስም አማኑኤል ተባለ ይህም ቀድሞ በነቢያት በሰዎች ተናገረ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ተብሎ ተተረጎመ መላእክት ከሰማይ ወደዚያ ተጋበዘ በምድሪቱ ሁሉ ላይ እንዲያበስር ታዘዘ በረት ጠባቂዎችም ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ብርሃኑንም አይተው ደንግጠው እጅግ ወደቁ ሕፃን ተወልዶልናል ልጅም ለኛ ተገኘ ከእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑን ንጉሡን አስታወቀ ይህች ልትበልጠኝ ነው አለ በሐሳብም ተናደደ ክንዴን አንስቼ ላጥፋው ብሎ ይናቀደ ልጁ አንደች አልሆነም ዝም ብሎ ታወከ ያን ሕፃን የነበረው ያው ኢየሱስ አደገ ክፉ ነገር አስቦ ልጆች የሚመንዛሬም ዓላማውን በመንገድ ያስቀራው እግዚአብሔር አሜን Peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled joyful all you nation rise join the triumph of the skies universal nature say class the Lord is born today Yosefu qajeelaadha Maariyaams dingilii garuu sodaan mootii moofitti qaqqabili qajeelummaa isaa argee waaqayyo isa jaallate qomoo fo'amaa ta'ee bara baraan dhaabbate isinis qajeelota ta'atii baay'ee cimaa wallaalota keessaniif waaqayyo baatu dhimma Yesuus hin duune guddatee ol ba'e mooticha fumaa ijoollee daa'ima gogorra'e kumni yoo dhuman iyyuu Yesuus homaa hin taane billaan inni darbate karaa isaa iyyuu hin baane ijoollee keessanitti yoonnaa lolli baay'ate homaa iyyuu hin taane gooftaadhuma jaallate sichi daddagaaganii seexana gadi tumu isaaniin kan lolan libsuu ijaatti dhumu maal kan ijoollee jedhu barri kun hammaate nama gurguddaatti iyyuu rakkinni baay'ate jettanii dudubbattu yaada keessan keessatti fedhii waaqa macaamoo gonkumaa akkas miti dagaagaatii guddadhaa jedhee nu ururfata warra diina keenya ammoo hallayyaatti darbata iddoo bultii waan dhabeef tole jedhee dhiiseera Yesuus onumaaf jedhee godoo keessa ciiseera rakkinni biyya lafaa baay'ee isaaf gamsiisee harrayyuu isin keessaa eenyutu keessumsiisee balbala garaa isaatii badee itti agarsiisee dhoksaa laphee isaa keessaa isatti mul'isee eenyutu gooftaa galchee mana keessa teessisee golee diinni qabatee ari'ee gadhiisisee kan jalqabaa yoo ta'e kan xumuraa sunis kan biraan takkaan jiru gooftaa Yesuusi deebi'ees duumessarraan isumatu nuuf dhufa hamoonni akka hin galleef balbala itti cufa kana hundaa gochuudhaaf gooftichi olii dhufa xumura dubbii kootii asuma irratti cufa rakkinni maaltu jira gooftaatu isin fura nagaa keessaniin tura diina keessan hunkura Amen